Akkam jirtu barattoota? Har'a kan waliin ilaallu herrega kutaa arfaffaa boqonnaa sadiiti jechuudha. Egaa yeroo darbee boqonnaa lama waliin ilaalaa turre. Har'a immoo boqonnaa sadii waliin jalqabna jechuudha. Boqonnaan sadii baay'isuu lakkoofsota hundaa jedha. Boqonnaa kana keessatti lakkoofsota baay'isuu barannaa jechuudha. Baay'isuu lakkoofsota hundaa baranna jechuudha. Egaa jalqaba irratti lakkoofsota hundaa baay'attoota 100, 1000 fi 10,000 lakkoofsota dijiitii tokkoon baay'isuu jedha. Egaa gocha irraa yeroo ilaallu gabatee baay'isuu armaan gadii irraa baay'ataa dubbisii jedha. 6 baay'isuu 7 jedha jalqaba irratti. 6 baay'isuu 7 gabatee kana fayyadamnee baay'isuudhaaf maal goonaa? Karaa tokko 6 karaa tokko immoo 7tti godhannaa jechuudha. Fakkeenyaaf asii isheen kun 6dha yoo taate asitti 6tti akkas bakka kanatti mallattoo godhannee asii isheen kun immoo 7 waan taateef 7 asii mallattootti godhannaa jechuudha. Iddoo isaan itti walitti dhufanitti godhannaa jechuudha. Amma inni karaa 6 kun irraa gadee ilaalla. Isa karaa 6 irraa gadee ilaalla. Akkas ilaallaa jechuudha. Isa karaa 7 immoo dalga akkas ilaallaa jechuudha. Dalga isaa ilaallaa. Asitti eessatti walitti dhufanii jechuudha. Asitti 6 fi 7 eessatti walitti dhufanii? Asitti walitti dhufanii jechuudha. Asitti walitti dhufanii. Meeqa bakki suni? 42 jechuudha. 42. Iddoo isaanitti wal ga'an ilaalla. 6 7 asiin bakka kanatti 6 immoo asiin bakka kanatti 42 irratti wal ga'an. Kanaafiyyuu 6 baay'isuu 7 meeqa ta'a jechuudha? 42 ta'a jechuudha. 42 ta'a jechuudha. 9 baay'isuu 9 yoo ilaallu immoo bakka isaanitti wal ga'an ilaalla. Asii karaa tokko 9 fudhannaa, karaa tokkos 9 fudhannaa jechuudha. Iddoo isaanitti wal ga'an immoo ni ilaalla. Akka kanatti sararamnee yoo ilaallu asiinis eessaa dhufanii wal bira ga'u? 81 bukkeetti wal bira ga'u jechuudha. Kanaafiyyuu deebiinsaa 81 ta'a jechuudha kun. 81 ta'a jechuudha. 8 baay'isuu 5 kana yoo ilaallu immoo asiin 8 yoo fudhanne asiin immoo 5 yoo fudhanne iddoo isaanitti wal ga'an eessadha? Asii dhufee 40 irratti wal ga'u jechuudha. 40 irratti wal ga'u waan ta'eef deebiinsaa 40 ta'a jechuudha. Deebiisaa 40 arganna jechuudha. Akka kanatti hojjechuu dandeenya. Gabatee kana fayyadamnee lakkoofsota akkasiin hojjechuu dandeenya. Kan itti aanu fakkeenya ilaalla asirratti. Fakkeenyi kun maal jedhaa? Gatiin boqqolloo kuntaala tokkoo qarshii 2,500 yoo ta'e boqqolloon kuntaalli 4 qarshii meeqa baasa jedhaa. Kana hojjechuudhaaf maal goonaa? Kuntaalli tokko qarshii 2,500 nuuf kennameera. Kuntaalli tokko qarshii 2,500 yoo nuuf kenname kuntaalli 4 immoo meeqadha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? 4 baay'isuu 2,500 jechuudha. 2,500 kuntaala tokkodha. 2,500 si'a 4 meeqa ta'a jechuudha gabaabaatti kana jechuun. Kana hojjechuudhaaf yoo barbaanne tokko tokkoon hojjechuu dandeenya. Tokko baay'isuu 2,500 meeqa? 2,500. Kuntaalli tokko 2,500 jechuudha. Kuntaalli 2 jechuun immoo kana si'a 2 jechuudha. Kana si'a 2 jechuun immoo meeqa jechuudha? 5,000 jechuudha. 2,500 si'a 2 jechuudha. 5,000 jechuun. Ammas yoo tokko daballu gatiin kuntaalli 3 immoo meeqa ta'a? 2,500 si'a 3dha jechuudha. Walumatti ida'aa deemna jechuudha gabaabaa isaatti. Asitti kan kuntaala 2 yoo jennu meeqa ta'a? Kuntaala 2 2,500 si'a 2 5,000 ta'e jechuudha. Kan sadaffaa yoo itti daballu immoo isa kana dhiisnee sadaffaa isa kanatti yeroo daballu 2,500 5,000tti yoo daballu 7,500 ta'a jechuudha. Ammas kan sadaffaa arfaffaa yoo itti daballu isa kana dhiisnee 7,500 kanatti 2,500 daballaa jechuudha. Meeqa ta'a? 10,000 ta'a jechuudha. Akka kanatti hojjechuu dandeenya. 10,000 ta'a. Gatiin kuntaala 4 qarshii 10,000 ta'a jechuudha. Karaa biraa immoo asitti yoo ilaalle
2,500 si'a 4 nuuf kennameni 2,500 baay'isuu 4dha jechuudha gabaabaan isaa. 2,500 yoo barbaanne si'a 2 goonee walitti daachuu dandeenya. Kanatti jechuudha. Meeqa ta'a? Kuni 5,000 kunis 5,000 ta'a jechuudha. Meeqa ta'a walitti? 5,000 fi 5,000 yoo walitti daanu 10,000 ta'a jechuudha. Karaa baay'isuu kan biraatiin yeroo ilaallu immoo karaa baay'isuutiin yeroo ilaallu 2,500 asitti barreeffannaa. 2,500 jalqaba asitti barreeffannaa. 2,500 jennaa. Jalatti immoo 4 barreeffanna jechuudha. Akka kanatti goonee jala sararannee baay'isuu jennaa jechuudha. Kana tokko tokkoon 4 kana lakkoofsa asirra 2,500 kana tokko tokko isaaniin baay'isuu qabna jechuudha. Kana jechuun 4 baay'isuu 0 jenna. Lakkoofsi kamiyyuu 0dha yoo baay'ate meeqa? 0 ta'a. Amma immoo 4 baay'isuu 0 isa kanaa jenna. Meeqa? Innis 0dha. Asiin barreeffataa deemna. Amma immoo 4 baay'isuu 5 isa kanaa jechuudha. 4 baay'isuu 5 meeqa? 20. Kan irratti immoo 0 as godhannee 2 as godhana. 20 nuuf ta'e deebiinsa 0 isa kana fudhannee as godhannee 2 isa kana immoo bakka kana kaawwanna. 4 amma immoo 2 baay'isna 2 tofe waan ta'eef. 4 baay'isuu 2 meeqa? 8. 2 immoo as keewwanne irrani itti daana jechuudha. 8 da'uu 2 meeqadha? 10. 10 jennee barreeffannaa jechuudha. Gabaabaa isaatti 10,000 argachuu dandeenya jechuudha. Haala kanaanis hojjennee. Kanaafiyyuu boqqolloon kuntaalli 4 qarshii 10,000 baasa jechuudha. Kana jechuun maal hubanna kanarraa? 2,500, 5,000, 7,500, 10,000 warri kun baay'attoota 100 ta'uu jechuudha. Baay'attoonni 100 2,500, 5,000, 7,500, 10,000 ta'uu baay'attoota 100 ta'uu kanarraa hubachuu dandeenya jechuudha. Hubadhu jedhaa lakkoofsota hundaa tokko dhibbaan yoo baay'ifne bakki lakkoofsa tokkoo fi 10 yeroo hunda 0 ta'u. Lakkoofsa hundaa tokko 10,000 fi 1,000 yoo baay'ifne gatiin bakka lakkoofsa tokkoo 10 fi 100 yeroo hunda 0 ta'u. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Fakkeenyaaf 100 baay'isuu 5 baay'isuu 100 yoo jenne 5 lakkoofsa hundaa tokko jennee irraa waan ta'eef lakkoofsa hundaa 5 fudhannee yoo 100 baay'ifne meeqa ta'a jechuudha? Manni tokkeef 10 0 ta'uu jenneerra. Kana baay'isnee ilaallu 5 baay'isuu 100 meeqadha? 100 si'a 5 yoo jenne 500 ta'a jechuudha. 500 kana manni tokkeef manni 10 isaa meeqadha? Manni tokkee isaa 0dha. Sirriidha. Manni 10 isaas 0dha. Sirriidha jechuudha. Kun lakkoofsa hundaa tokko dhibbaan yoo baay'ifne manni tokkeef manni 10 isaa 0 ta'a jechuudha. 1,000 yoo baay'isne immoo haa ilaallu. 1,000 haa baay'isnu. 5 baay'isuu 1,000 haa jennu. 5 baay'isuu 1,000 yoo ilaallu 1,000 si'a 5 meeqa jechuudha? 5,000 ta'a jechuudha. Kun immoo manni tokkee manni 10 fi manni 100 0 ta'a jedheera. Kanaafiyyuu sirriidha. Manni tokkee 0dha, manni 10 0dha, manni 100 0dha jechuudha. Haala kanaan kanarraa hubachuu dandeenya jechuudha. Kan itti aanu fakkeenyadha. Fakkeenya kanarratti 2 baay'isuu 5 jedha. Baay'isi jedha. 2 baay'isuu 5 meeqadha? Jennee yoo ilaallu kana jechuun maal jechuudha? 5 si'a 2 jechuudha. 5 si'a 2 meeqadha? 10. Qarshii 5 2 yoo qabdu ta'e meeqa qabdu jechuudha? Walumaa galatti 10 ta'a jechuudha. 10 jenna. Barratti 2 baay'isuu 50 jedha. Asitti qarshii abbaa 50 2 yoo qabdu ta'e 2 baay'isi jedha waan ta'eef qarshii abbaa 50 2 qabdu yoo ta'e meeqa qabdu jechuudha? Abbaan 50 2 meeqadha? 100 ta'a jechuudha. Qarshii 100 qabdu jechuudha. Akka kanaan hojjechuu dandeenya. Asitti immoo 2 baay'isuu 500 jedha. 2 baay'isuu 500 jechuun 500 si'a 2 jechuudha. Kana jechuun 500 bakka lamatti goone ida'uu dandeenya jechuudha. Meeqa arganna? 0 0 5 da'uu 5 10 1,000 ta'a jechuudha. Kun deebiinsa
1,000 ta'a jechuudha. Asitti 2 baay'isuu 5,000 jedha. Kun immoo 5,000 si'a 2 jechuudha. 5,000 si'a 2 jechuun meeqa jechuudha? Bakka lamatti barreessinee dhahachuu dandeenya. 5,000 si'a 2 jechuun 0, 0, 0, 5 da'uu 5 10 meeqa ta'e? 10,000 ta'a jechuudha. Deebiin isaa 10,000 ta'a jechuudha. Kuni 10 sirriidha. 1,000 100 10,000 sirriidha jechuudha. Haala kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Gilgaala 3.1 irratti kanneen armaan gadii baay'isi jedha. Kanneen kana yeroo itti aanutti kan nu waliin ilaallu ta'a. Gilgaalli kun isinii hojjetamee kutaa itti aanutti isiniif gadhiifama. Akka dafee isiniif gadhiifamuuf akkasumas yeroo gadhiifamu akka dafee isin qaqqabuuf chaanaalii kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana isinitti toleera yoo ta'e like gochuu hin dagatinaa. Akkasuma hiriyoota keessaniif qooda barattoota baay'ee bira geessisaa. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Yaada qabdan hundaaf immoo koomentii irratti nuuf barreessaa jennaa. Galatoomaa.